السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا إلمان رمو دران درسي بكجر تريت ولدخي سنو سلامتان تيسري سناقي سنو سنجاء قيان الراء جون دي دمي سقل بركم ولا ما في دي دمي تكا مقالة هرقيسا هرمي تينتا أمان درا فولا فيسبوكا قيبو بارخاي حالا ركو إسي دائما إسي خناوجن برد إيرا وقافو رجابو تورا كتشاتو kanaaf gaanis viidiyoo yeroo dabre waraabnee uummata jechuun gara feesbuuka gubbaarra keenyeen namoonni keenya kan guruppii keessatti kan fuula feesbuuka kiyya gubbaarra arkuudhaan waan danda'u namu walitti qabee natti kenne waliigala maallaqni narratti walitti qabame jechuudha. Maallaqa Somaliland shilingii miliyoona takkaa fi 168. Kanaaf anis kun maallaqa sun qabadheetiin dhufee jira. Kuno maallaqni kana fakkaata kuno waliigala miliyoona takkaa fi 168 kaashii kana wajjin jechuudha. Hanga kana wajjin jechuudha. Ummata teenya kuno narraa guddoomi akkasitti meegaa ummata si gargaare kanaan hoomii ati hoomii maal jettame? Ummata na gargaare kana ayyo ormeellee sila dheeressuun jaan biyya teenya illee haa takkanatti birra rakkachaa jiru tanallee biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Isilillee nagaan bakka jirtanitti riskii gurguddoo isinitti haa kennu. Rabbi isinaa milkeessu jeetu waan du'aa isinii godha irraan tana haa guyyaa irraa kana keessatti rakkoon afurtanii isinaa furu jeetuma. Haa barnoota qabus barnoota isaasan bakka rabbi haa gahu. Haa dalagaa qabus dalagaa sanillee bakka rabbi haa gahu. Bakka jirtanitti nagaa isinitti riskii gurguddoodhaan isinaa badhaasu. Hayyeegaa obboleeyyan keenya amma maallaqni asitti walitti qabnu kuni maallaqa Somaalilaandiiti. Maallaqa Itoophiyaa yookaan doolaaraatti miti. Maallaqa Itoophiyaa biyya kanaati Somaalilaandiidha. Kana jechuun egaa fiizikaalii waggaa ilaalan maallaqa guddaa fakkaata malee hiraa baatii 5 turre jira. Ilmaan kun haala isaanii kun akkuma laaltanii agartan kana maallaqa kan uummanni keenya warri Somaalilaandii jiraatan osoo ni fi jireenyi biyya kana ifiifuu rakkisaadha. Namni akka shimbirrootti bahee gartee hoggaa guyyaa bobbahee galu akkuma shimbirroo afaanitti waan funannatu malee jireenya wayyaa qabaatee diimti namni keenya. Akkasumaanuu garuu Oromoon akkuma aadaa isaa akkuma amantaa isaa rakkataa isaa gargaaruun waan aadaa nu ta'eef namuu xiqqoo qabdu bira dabarseeti ka uummata keenya kana gargaare malee gartee gaarraan tana wanni kun gahaadhaa jechuu miti. Keessattuu obboleeyyan keenya warri diyaaspooraa warri biyya alaa jirtan keessattuu warri hargeysa irraa deemtan jireenyi biyya kana nama fayyaa qabuttuu hangam takka akka rakkoo ta'e beeytan uummata keenya tana akka cinaa dhaabbattan asumaan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Waan nu dhaggeeffataniif baay'ee galatooma. Ammallee gargaarsisii kanarratti dhaabbachuun qabu. Wanni walitti qabnu kuni yoo akkam fagaate karaa baatii 2-3 irraa baasa malee hundarraan fixu. Wanni nyaattu wanni dhuytu akkasumatti gartee gabbaatee ilmaan kana dhiiftee dalaguu hin dandeessu. Kanaaf akka ammallee gargaarsa keessan nuuf kana jiraatu kabajaan isin gaafanna. Nagaan nu jiraadhaa. Kan bari'eefis guyyaa gaarii kan yeroo ammaa kana halkan keessa jirtanis halkan gaarii isin haa ta'u jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.